Saboba uya galeta emale supenga jananta Nenjata edala den kodole motare Namni baka kabe kodipera nanahare Muki kentina hare sesera kuna Kila 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 Ijole biya koti gugura matampura enyuna le malir bunga padura Oto berbirse jiru maltu farsa mitire anim beku kudanga ba Afrika oromo ko mitire oromia mitire sirna gada mitire Allah oromumma mitire gada juga da kalachi kenya gada juga da kalachi kenya itu bisa fuda kabanyi kenya gada male Farsino gado, ubam bunda, kamnu mado, nanggalan jenu namni osonge, kalan argatu namni balombe, nanyar tune, nau gongka, uga era, altona dorka, esati kube namni duga pude, galgalan tonu namni sobabdu. Kudan numa gorse Madina nani fugu gitti dabse Opsi danga darbu kaba Saboba uya galeta emale supenga jananta Nenjata edala den kodole motare Namni baka kabe kodipera nanahare Muki kentina hare sesera kuna Kila 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 Ijole biya koti gugura matampura enyuna le malir bunga padura Oto berbirse jiru maltu farsa mitire anim beku kudanga ba Afrika oromo ko mitire oromia mitire sirna gada mitire Allah oromumma mitire gada juga da kalachi kenya gada juga da kalachi kenya itu bisa fuda kabanyi kenya
Damale, Farsino Gado, Rubam Dunda, Kamnu Mado, Nangalan Jenu Namni Osonge, Kanan Argatu Namni Balombe, Nanyartune, Nau Gonka, Uga Era, Altona Dorka, Esati Kube Namni Duga Pune, Galgalan Tolu Namni Sobabdu. Kudan numa gorse Madina nani kubu gitti darse Opsi danga darbu kaba Watin kawjam tasada watta Oromiyaa Media Network ga hagayya torba barkuna ma fidi dami tokko darabe udu ijur ganye udu jamma ko bani hanne sunitman Muhammad Famsaletim ijoken jadal qafatin partin biltigna siyasa fi waranan moame magalota dadarra hirira dirki grafin finnechi wa ma ajram kufati sa hagu guftof tale sirnechi bafati hujra ol chajru kessa tokko hirira dirki magalota dadarra grafin finnechi wa mudakan jadan madden kenya kunin ummanni fi hujjata motumma drama soba kana nufi gudda kessa galunis mo himama ajram Erun Kabormea wallo ana baate fi jille umuga ashramotumman naanno amara ormo wallo fi ummata far walitibu suftat ajrum balalifatan motumman naanno amara junta to affar sene sirrukuta jiram sababa jedhun ormot wallo fi ummata affar jiddutti lola kaasun ana jille umugarra namni tokko yomadaw ana baaterra mo namonni lama madani jiraachuu maddeen Oromiyaa Media Network timani jiru Waran nimnota Tigray dandi guddicha waldiya hanga Gondar Bahardar to achuu isaa beeksisem waraanni Tigray haleellaa naannoo Amaaraa keessatti gaggeessaa jirutti fuudhan dandi guddicha waldiya irraa gara Gondarii fi Bahardar deemu to'annoo isaa jala oolchuun injifannoo labsatee jira. Oduu walqabatee mootummaan Tigray waamicha naannolee Amaaraa fi Affaar keessaa lakkisee akka bahu Ameerikaan dhiheessite hin fudhadhu jedheera. Motummaan federaalaa humna raayyaa ittisa biyyaa guutuun waraana humnoota TDF waliin godhamutti akka deebi'u jimaata dabreen hagayya jabar 2021 karaa ministeera dhimma alaa Itiyoophiyaatiin beeksise. Motummaan Itiyoophiyaa humna biyyattii guutuu duulchisuun waraana kaabaa Itiyoophiyaatti ji'oota sagaliif cabiinsa mirga namummaa hordofsiise ammas itti fufuuf qophii ta'uu beeksise. Ibsi mootummaan Itiyoophiyaa karaa ministeera dhimma alaa Itiyoophiyaatiin baase kun erga humni ittisaa Tigraay magaalaa hambaa addunyaa qabdu Lallibala qabateen boodadha. Ijoolleen dubartiin waggoota dhihoo as magaalaan kibba Afgaanistaan finciltoota Taalibaaniin to'atamtee akka jirtu qondaalonni mootummaa biyyattii BBCtti bani jiru. Gareen kun jimaata waaree booda magaalaa Zaranj kan bulchiinsa Nimroos keessatti argamtu qabateera. Taateen kun kan raawwate loltoonni biyyoota alaa Afgaanistaan keessaa ba'uu hordofee erga gareen hidhattoota Taalibaan sochii jabaa gochuun eegalaniiti. Ijo keenya xumurree ragaa hojjettoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork jecha isinitti mul'isu wajjin kan jiran Muhammad Fantaaleti Tuujii Muhammad Tunafaanatti argama gummaa teeknishaanatiin.